Jirra jirtu isiniin jenna kabajamtootaa fi jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenya karaa baattii dhabuu kiyyaaf naaf kalchaan isiniin jedha halkan keessaa sa'aatiin kun anteeraa waliin tuubirraa hirriba dhiisee isiniif waree gaduu sa'aatii kana kan isinitti himu ani Juneddiin Shifaatii waliin tuubiin tarree chaanaalota guddatanii seenuu qabaa jedhan itti gaafatamaa waliin tuubii obbo Biqilaa Guddinaa kunis kan ta'uu danda'u jedhan obbo Biqilaan yoo manni yaadaaf qaamaan cinaa dhaabbate qofaa jedhan. Miidiyaan keenya waliin tuubii kuni tarree chaanaalota guddatanii irra galuu qaba. Kunis kan ta'uu danda'u yoo manni yaadaaf qaamaan cinaa dhaabbate qofaadha. Miidiyaalee guddatan kanneen akka BBC, CGTN, Al Jazeera fi kanneen kana fakkaatan jara kana mataarra yaabee ol ba'ee mul'achuu danda'uu qaba. Akkasumas gaara Everest irratti illee ol ba'ee jechuudha mul'achuu danda'uu qaba akka addunyaan guutuun daawwachuutti. BBC fa'aa kan amma mataarra ba'uu qaba miidiyaan keenya kun. Kunis kan ta'uu danda'u yoo uummanni yaadaa fi qaamaan cinaa dhaabbate qofaadha. Amma uummanni keenya yoo guyyaatti nyaata si'a sadii nyaatate nyaata sadii kana keessaa tokko dhiisee tokko waliin tuubii bira dhaabachuu qabuu danda'an jedhani. Kanaaf miidiyaan keenya kun tarree miidiyaa guddatan sanarra dhiitee achi dabarsee warreen akka gaara Everest irra qaqqaba. Juuntaa barbadeessuun badhaadhina nuuf malu gonfannee jedhan qondaalli waraanaa Itoophiyaa beekamaan Jeneraal Baacaa Dabaleen. Nuti akkuma juuntaa barbadeessinee irra aan akkasumas waraana gara fuula duraa illee surree keenya jilbatti kutannee qabsoo keenya galmaan ga'uuf kutanneerra. Obbo Qaabulaa Bultii maqaan Qaabulaa jedhu narraa kaafamuun maqaan ibsuu danda'u naaf hamogga'u jechuun mana murtii olaanaa federaalaatti himatan. Namoonni maqaa kanaa na moggaaftan galatooma jecha yeroo maqaan kun naaf mogga'ee hin beekun ture garuu amma waan banaa buluu ta'uu kootti dallanuu akka narraa kaafamuuf karaa nagaa himannoo galcheen jira yoo baay'eetti turtii sekeendii 5 keessatti narraa kaafamuu qaba. Aadde Dinqee Taamiruu faashin shoo bara kana irratti hirmaachuun sagalee caalmaa argachuun dorgommicha darbuun haadha warraa mootichaa ta'uuf kaadhimaman. Obbo Sanbatoo Badhaasaa Baabbaa Misoomaan badhaate arguun qabaa jedhan. Baabbaa Misoomaan badhaate arguuf baay'ee dammaqinaan uummata hirmaachisuudhaan hojjechaa jirra. Kanas halkaniif guyyaa osoo hin taane hojii halkaniif guyyaa adda osoo hin baasin halkaniif guyyaa hojjechaa jirra. Uummanni keenyas nu duuba hiriiranii hojii kana galmaan ga'uuf baay'ee tattaafataa jiru. Kanaaf isinis nu bira dhaabbadhaa isiniin jedha. Obbo Sanyii Asaffaa daawwannaa hojiif magaalaa Haleeluu galan achitti gita isaanii kan ta'an obbo Toomaas Shifarraa waliin haala yeroo irratti mari'atan. Akka fuulli keenya gurraacha miti keessi keenya adiidha jedhan gaazexeessaa waliin tuubii Juneddiin Shifaa kana'aa. Erga abbaan isaa addunyaa kanarraa du'aan boqotanii shaayii sirriitti dhuguu eegallee jedhan jiraattonni magaalaa Muuxee. Otoo daandiin asfaaltii magaalaa Muuxee galee harreen koo fayya buleessa taatii jedhan obbo Birraatuu Fa'isaa. Otoo asfaaltiin nu galee harreen koo sirriitti bishaan naa fiddii qoraanis mana keessaa hin qabu. Gaafa dhakaatti rakkadhullee silaa dhaqee lamaanuma tokko ittiinan fidadha. Amma sababa asfaaltiin hin jirreef miilli ishee na jalaa miidhamee dhaabbataa jirti. Sababa kana qarshii baay'een na darbaa jira. Yoo ta'u baatellee bakka asfaaltiin jirutti gallee ittiin hojjechuuf isheedhaanuu walii galleerra. Daandii asfaaltii magaalaa Muuxee seenuuf jedhu irratti kaalsii koo gurguruun cinaan dhaabbadhaa jedhee abbaan qabeenyaa magaalaa Muuxee beekamaan koosabaaf qabeenyi. Oduu gaddaas qabnam. Koronaa vaayirasiin umurii isaa waggaa 1.5 addunyaa kanarraa du'aan boqotee jaal koronaan kan dhalate Chaayinaa yoo itti yommuu ta'u dhalatee ji'a lamatti dhukkuba daranyoo sanbaatiin qabamuun mana yaalaa guddicha Chaayinaatti argamutti osoo yaalamu humna mana yaalaa sanaa ol ta'uun gara Ameerikaatti riiferiin barraahuun Ameerikaa Niiworkitti yaalamullee dhukkubicharraa fayyuu dadhabuun gara Itoophiyaatti ergamuun ispeeshaalistoota hedduun osoo yaalamuu doktara maqaan isaa Turtee Badde jedhamuun hudhamuun ajjeefame. Nutis jaallattootaa fi hawwattoota isaatiif jajjabina hawwinaa. Qamadiin bara kana oomishnee harreeyyuu nuu bituu dadhabdee jedhan oomishtoonni qamadii narraa baatu hojjetan. Gatiin tamboo ol ka'uun baasiin malleef saaxilamaa jirraa jedhan fayyadamtoonni tamboo.
Oduu amma nu qaqqabeen naannoo Beenishaangul Gumuzitti dhukkuboonni sadii akka deebi'anii uummata hin darreef fuuldura uummataatti dhiyaachuun waadaa galan. Dhukkuboonni kunneenis qaqqee, cittoo fi fantoo jedhamu. Finfinnee keessatti hojii dhabdoonni baay'achuu yaaddoo addunyaa ta'aa jira jedhame. Ijibta qaamolee deemtullee abbaa haqa Itoophiyaati jedhan Injiinar Kifilee Orroom. Itti dabaluunis Injiinar Kifileen Ijibtii ifaan guutamtee nuti dukkana keessa taa'uun uummata Itoophiyaa qofa osoo hin taane uummata addunyaa maratti illee dhagahamuu qabaa jedhan. Sudaan daangaa Itoophiyaa seenuun lafa Itoophiyaa seeraan ala fudhattee deebisuu qabdii jedhan ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa obbo Dammaqee Mokonnon. Oduu mana araqeetti galgala kana miliqxee baateen kaleessa galgala namoonni lama guyyaa guutuu araqee ofitti garagalchaa ooluun halkan keessa akka mana qaban yaadachuun gara manaatti deebi'uuf yommuu jedhan kufaatii humnaa olii kufuun caccabuun edda galgala poolisootaan to'atamuun mana murtiitti dhiyaatan. Haaluma kanaan manni murtii gaaffii isaaniif dhiyeesseen halkan sa'aatii malee maaf deemtan jechuun gaafachuun isaanis deebii isaanii dhiyeeffachuun nuti kan kumnee fi of dadhabne osoo hin taane sababa miilli keenya wal xaxee fi jedhan. Sirriidha kabajamaa abbaa murtii garagara sa'aatii malee deemaa ture. Utuu manatti galaa jirrudha kan nuti kunnee akka keenya beeknee gargachuudha. Nuti kan kunnee fi of dadhabnee osoo hin taane miila keenyatu wal xaxe amma mana abbaa murtii kun miila keenya wal xaxe malee rakkoo tokko illee hin qabnu. Giifti durii araqee mallatteetu gabaasee. Maqaleetti qamalee horsiisuun Tigraayin bakka isheetti dhiifama. Maqaleetti qamalee horsiisuun Tigraayin bakka ishee duriitti deebisuuf halkanii guyyaa hojjechuu qabnaa jedhan mootummaan naannoo Tigraay duraanii amma achi buuteen isaanii dhabame Dabratsihoon. Kaleessa galgalaa naannawaa Maarkaatootti namoota hedduminaan lama ta'an gidduutti walitti bu'iinsa mudateen namoonni 7 yommuu du'an namoota 9 irratti immoo miidhaan cimaa fi salphaan qabu simbirroon biyya sanarraa simaltee waliin tuubiin gahuun dhagahame. Godina Wallagga Bahaa Naawaa Maagalootti baankiin daldala Itoophiyaa damee waamaa uummataan qusadhaa badhaafamaa jechuun waggaa hedduu haasaa turuun isaa ni yaadatama. Garuu hanga ammaatti namni qusate hedduun jiraatullee namni badhaafame tokko yoo argamuu dhabuun uummatatti hibbootee jira. Tola dhaggeeffattoota keenya hibboon baankii daldala Itoophiyaa irraa dhiyaate kun hibboo ta'eefamoo deebii argata laata? Kana isaanumaaf himna. Komii jiraattota irraa dhiyaateen godina Wallagga Bahaa Naawaa Maagalootti jiraattonni magaalaa Motee rakkoo bu'uuraalee misoomaa kanneen akka ibsaa, neetworkii fi kan kana fakkaatan dhabuu keenyatti baay'ee gaddineerra jedhan. Itti dabaluunis jiraattonni tajaajilli ibsaa haaluma kanaan itti fufatanaan mukeetti garagalchuun falaxuun bakka ibsaa buufachuun itti gargaaramna jedhan. Akkasumas wanta ittiin neetworkii jedhamtu kan akka morma sattaa hawaasii ol dheerattu kun tajaajila isheen mul'attu taanaan bakka isheen dhaabbattutti humna keenyaan marsinee dabareewwan seenaa kanneen akka siidaaksuun gochuun uummata addunyaa daawwachiisuuf qophii keenya xumurreerra jedhan. Tole kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya oduun sa'aatii kanaaf isiniif qabanne kanneen hanga ammaatti dhaggeeffattan ture qopheesse kan isiniif dhiyeesse Anjunaddin Shifaati ogeessi kaameraaf teeknikaa Biqilaa Guddinaati oduu biraatiin hanga wal agarrutti nagaatti halkan gaarii.